Harka fuunee daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan qophii Dr. Gogoleedha. Ani keessummeessituun teessanii seenaa Jinjimoon jedha. Har'a keessummaa guddaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Ana hojis kana jiru artistii beekamaa kan yeroo xiqqeenirraa dhageeffachaa guddannee hawwiidhaan laaluuf kan turre karaa fagoorraa dhufeen wajji argame obbo Kadir Said jedhama. Baga dhuftee sin jedha. Magaana eedee sin jedha illee. Yaa karaa fagoo ammas waaqni ta'eetiin misoota irraa si dhuftee karaa fagoon dhuftee biyya kana akkam jaallattee durammee sanis gaafadhee jira. Chicago kana bareedaadha. Lafa dheertuu taa'eeti muuviitti daawwachaan ture dur naannoo Afrikaa yeroon ture jechaadha. Chicagoon bareedaadha lakki Chicagoon namatti tola. Garba galaanaatti wajjii walitti hidhaadha walitti dhiyaataadha. Lagarra jirti magaalaan siidha magaalaa bareedduudha nama gammachiifti jechuun danda'a. Kanammaa jaannata addunyaa jenna. Mee obbo Kadir otoo baay'ee si naasofsiisine anis hin beeka seenaa hangis xiqqoo dubbisee jira. Mee daawwattoota keenyaaf maafi xiqqoo nuun ibsine mee nutti himi. Ati eenyu Kadir Said? Dhugaadha ati na beekta ta'a gaan immoo wallisaan akka harree adiiti halaalaa mul'ata. Namni hedduun na beeka ani immoo naman beeku ta'a. Sagaleedhaan na beeku. Kadir Said wallisaa Oromooti. Wallisaa Oromooti xiqqeenya kootirraa kaasee nama walleedhaati wallimaan as ga'e jechaadha ani wallisaatuma nama as ga'e. Maaltu jalqaba maaltu walaloo sirbatti si oofee jedhe akkamitti jalqabde wallisuu maaltu si kakaasee jedhe. Sirba kanatti kan na kakaase ani sirba aadaatiin sirbaa ture beektaa? Sirba aadaatiin sirbaa ture baadiyyaa keessa yeroo jiru jechaadha. Sirba aadaa kana utumaan sirbuutiin magaalaa seene. Achiin booda gaa muuziqaa wajjin sirba itti fufee jechuudha. Xiqqeenyumarraan sirba jaaladha. Magaalatti eegaan galee booda ammoo muuziqaa waliin sirboota kaaseetaa hamma 11 moo akkana sirbeera. Kana eegaan magaalatti seenee jechuudha. San dura immoo baadiyyaa keessatti sirboota aadaa loomniin tiisaa ture, ooyiruun qotaa ture, dubaraaf dardara gandaa wajjin sirbaan ture. Yeroo lafa qonnu yeroo bishingaa tumnu kana irratti bobbahee ture baadiyyaa gaafaan jiru. Achiin booda immoo eegaan magaalaa galee booda sirbumarraan jira jechaadha. Dalagaan koo sirbuma ani wallisaa Oromooti. Mee kaasetta 11 isin baay'eedha. Baadiyyaattiin sirbaa ture jette. Naannoo keessan sanii namni walitti bahee sirbamoo akkamitti gaafa jalqabaa kana baandiitu jira timokoolee isin qabemoo maaltu sirba jalqabaa isin? Baadiyyaa keessa aadaadhaatu jira jechuun namni baadiyyaa kun aadaa qaba. Hawaasni kamuu aadaa qaba. Baadiyyaa namni jiru kunis dargaggoo fi shamarran waan sirbaniitu jira. Sirba adda addaa kan aadaadha. Kan durirraa Oromoo durirraa as ga'e jechaadha. Durii dur manguddoon dur waan sirbaniitu jira. Hellee taphata durii dardarii ni dhiichisa. Helleemaa jira. Ragadaa jira. Shaggooyyii adda addaatu jira. Kana ijoollee gandaati wajjin irratti shaakalaati kan as geenye jechaadha. Akkamitti mana muuziqaa ni dhaqxe moo akka isi yaamani moo akkamitti mana muuziqaa kaasetta jalqabaa kan akkamitti baaste? Kaasetta jalqabaa yeroo tokko bakka aruuzaa tokkotti jechuun mana cidhaatti Alii Shabbooti wajjin hangafa keenya sirbituu Oromoo guddaadha. Alii lamaan maqaa dheeraa qabu beeki. Alii Birraa, Alii Shabboo. Alii Shabboo ti waliin mana bakka cidhaa tokkotti wal argine akkasitti sirba Alii Birraa tokkoon sirbe yeroo sana. Sirba Alii Birraa bakka cidhaa sanitti. Sana dura sirbeen beeku. Akkasitti ati rakkee sirbuu ni dandeessaa wallisaa ta'uu dandeessaa naan jedhee na kakaase. Ali Shabboon. Akkasumatti isaa wajjiniin shaakalaa guyyaa sanarraa eegalee kaasetta adda addaarra Ali Shabboo waliin sadarkaa amma jiru kanarra jira jechaadha. Naannoo dirreetti kun? Dirree dawaatti. Dirree dawaatti. Kaasetta achumatti baaftee moo Finfinnee dhaquu qabdaa turte? Kaasenni achumatti mana reediyoo Hararitti bakka itti saansurri godhamu. Sana booda immoo dirree dawaa konyaa dirree dawaa keessatti nama sakatta'uutu jira wallee kana akkasitti sanuma keessatti as dabarree jechaadha. Sirba kan hin beekne hin jiru. Sirbaan hin sirbine hin jiru bakka baay'eedhaan. Sirbi kan kee jalqabaa maal ture?
Naati deebite xiqqoollee sirba abaaboo tanarraa naa faarsitu uummata keessumoo keenyaaf. Sirbi kan koo kan jalqabaa sirba aadaa ture. Abaaboon walakkeessa 1991tti bara chaartarrii uumame sani abaaboon kan sirban. Barriin qopheesses bara sani barri bees bara sani. Sirbi kiyya sirbiin tokkoffaa uummanni ittiin na beeku. Gararasiya magalle loko naanno maamari kootu gaamako jaalalti tunfaala ajaa'iba qabdi sumaana fakkaatti taniin arke hundi waa wal garraan jenne dangash wala garre hamdi leeyman wala garre hamdi. Sirba kanaan eegalame. Jalqaba kanaan eegalame. Achiin booda gaa sirboota adda addaa kaasii adda addaa shimbiraa ayyaan tuufaa oduu dharaa dhugoomsitee na agarsiisu booddee teefaa farshoo hanfatanii machaa'uufaa obboleessa kooyaa garaa gudeefaa uffata daaree dheebodhee agabeefaa deemneeti abaa'otti dhufne jechaadha gaama. Abaa'otti yeroo dhufnu yeroo chaartaraasi waan takkaa argineen beeynee as bahe barasan. Sana dura ga afaan muqawweetiin oluu gannu yaasaa ture egaa jechuu habashaan gabroonfataan habashaadha. Mootummaan gaa jechuuf hin jee uummanni keenya wanni kun waan kiyyaam jennee wanni itti maxxannee itti jaalalaan hojjannu hin jiru. Wanni gammachuu hin daleenu hin jiru. Gabroonfataanis akkuma nama gabroome tokko itti jiraachisutti akkasumatti waliin jiraachaa turre 91 waan haaraa tokko as bahee waan nama gammachiisu. 91 adda bilisummaa Oromootu dhufe. Bilisummaa waan jaansan santuu yeroo san gurra namaarrattis ijaafis waa babarreessuu irrattis qubee afaan Oromoodhaa san dura yoonii fi sirratti argansee ajjeesan. Oromiyaa jecha yoo sirratti dhagansee ajjeesan. Sigaleem kanaaf barasa waan haaraa tokko taas dhufe achirratti gaa ABO'n eega dhufe ABO'n qabsaa'onni bosona turan dhaabni kun eega uummata Oromootti ol bahee booda ABO sirbuun barasan dhufte. ABO azala falmata ABO yaa faji falmata ABO fabo ibsa khara wala bumaduga mulisa bilisuma haka kallacha Oromoo taasi kofa wala bumati yatin nadaka gabruma fi midda jarrato kofture iddaan fonkolichite darbuuf gama qile diddaa gabrummaatiif qabsoon si biqile dhiiga goototaatiin lalisee si tole duskan Oromoota fonkolchaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa xumuraa dhimamaa ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoota si qofaa walabummaa tiyyattiin nadaqaa. Yeroo san jechaadha yeroo san sirbi kun sirbame hammammaatti gammachuun sirbaa jira. Inni beeka ani xiqqoodha yeroo sirbi kun dhagahu hin beeka. Sirbi suni qaama keenyaan tokko ta'ee yeroo san akkuma ta'etti nuti xiqqoodha nuti ABO turre. No ABO jechuun dhaabaa osoo hin ta'in nuufi waraana ABO turre ABO jaalanna. Adda bilisummaa hawwii keenya ture xiqqoo taane jechuudha. So isin immoo ija banaatiin yeroo san magaalaa keessa karaa naannoo dirra jirte yeroo san illee moo Finfinnee ol dhufte yeroo kana. Hin dhufne ani dardariin ture ani.